Ashamar ka fuudhee hordoftoonni YouTube kiyya jalatti argamtan marti keessan bakka jirtan nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha. Egaa akkuma beekamu har'i guyyaa ayyaana irreechaati. Baga guyyaa ayyaana irreechaa bara 2017 nuun ga'e isiniin jechaati. Hundumti keessanuu bakka jirtanitti akka gammadan abdiin qaba. Warroonni ayyaana kana kabajuuf baanis warroonni biyya keessaa nagaan akka maatii isaaniitti mana isaaniitti deebi'an kadhannaa keessan hundumti keessanuu bira dhaabbadhaa. Waaqayyoon gaarii nu agarsiisu, gaarii nu dhageechisu. Itti aansee immoo please warroonni beektan jechuudha. Warroonni dandeettii qabdanii beektanii ijoollee baay'ee gaafadhee turellee namni naa deebisuu danda'ee yookaan immoo fedhii naa deebisuu qabu hin jiru. Akkuma beekamu ijoollee wal beeknan yeroo baay'ee itti dhiphanneeti kan YouTube kana bannee si'aati baay'ee nutti fudhataa monetaayizii ta'uudhaaf dhugaa dubbachuu fi warroonni na beektanii akkamitti kan YouTube kana monetaayiz godhee itti hojjedhee itti fayyadamee yookaan waan gaariitti hojjechuu haa diduu malee akkamitti akkanaan monetaayizii godhee isin na beektanii jechuudha. Waayifaa dhabee aduu keessa taa'ee dhugaa dubbachuuf jechuudha. Ijoolleen na beektanii jirtanii si'aati sanitti jechuudha. Yaa hojii irratti hojjechuun immoo akkuma beekamu akka yaada kiyyaatitti yookaan immoo waan hojjedhu sana jechuudha. Waan miidiyaa kana hojjechuuf banadhe sana waan hojjechuu hin dandeenyeef ol deebi'ee mana keessatti yookaan diraama namarratti hojjedha yookaan piraankii namarratti hojjedha waan akkasii sana hilliina kiyyanaaf hin ajaaju. Tokkoof tokko waan hojjechuu danda'u yookaan waan hojjechuuf fedhii qabu waan tokkodha. Waan sana immoo sababa haala nageenyaatiif biyyatti galaanis hin hojjenne warroonni haala nageenya gara biyya keenya beektanis ni jirtu azala jechuudha. Kana waan ta'eef gongumarraa dhiisee jechuudha. Kanaafuu please maal ta'eesiitanii amma gara wanni kiyyaatti deebi'a. YouTube'n kiyyaa wanni narraa kaasee jechuudha. Maanna'u beeksisa narraa kaasee jira. Mallattoo doolaaraallee narraa kaasee jira. Erga lakkaa'uu dhaabees doolaara 70 irratti dhaabee ergasii waa takka lakkoofne jechuudha. Kanaaf warroonni beektan sineegalee warroonni waan kana beektanii keessan na dubbisaa yookaan koomentii na barreessaa na gargaara ta'uu hin deebi'u ta'e na deebisaa. Waan hin deebine ta'e immoo kanan biraa banadhee irratti hojjedha. Akkanumaan amarraasu jechuudha. Kanaaf amma immoo irratti hojjechuuf fedhiin qaba. Sineegala haga jireenya kiyyaa waa yaade san borullee hojjedhee yaade. Anilleen hoon hojjechuu baadhee dhala koof dabarsa. Waan yaade san yookaan immoo waan hojjechuu yaade san gonguma inuma hojjedhee abdiin qaba. Kanaaf warroonni beektan na gargaaraa yoo kan deebi'u ta'e na deebisaa. Koo kan hin deebine ta'e immoo kanan biraa banadhee irratti hojjedhaa jechuudha. Yeroo baay'ee sanatti fudhatu. Akkuma beekamu amma ijoolleen baay'een YouTube irra jirani, TikTok irra jirani. Duraan illee guruppiidhaan si'aatii walii lakkoofsine haala saniin guddanne sineegalee ijoolleedhaan illee har'a ijoollee wajjin hojjennu sun illee yaa hojii isaaniitti mafufanii jiranii. Gobazii yaani ciccimaa ta'anii itti fufanii jiranii. Kaanis immoo akkuma naan duubatti hafan hin jiru. Kanaaf har'a ijoollee wajjin taa'ee hojjedha waan akkasii hojjedha hojjetti YouTube irra ijoolleen jirtu TikTok irra jiranii. Ani immoo TikTok kanarratti hojjedhee yookaan TikTok kanarratti wanni illiinan kiyya yaani akkasitti wanni hin qabu. Sinigala YouTube kanarratti ijoollee waliin hojjennattanis koomentii jalatti na barreessa. Yeroo live seentan yeroo namni biraa live seenu akka sanitti guruppiidhaan walitti dhufnee wajjin hojjennaan siniin jedha. Warroonni tole jettan sinitti mijatu yaanni kiyya kun siniif gale koomentii jalatti na barreessan siniin jedha. Sheerii immoo viidiyoo nam tokkotti sheerii naan godhu bilbilli kiyya yaani YouTube'n kiyya jechuudha. Yoo sinitti tole ijoollee baay'een na jala jirtan waan ta'eef yaa wana irraafachuus dandeessanii narras immoo guddattanii jirtanii akka duraanii sanii miti jechuudha. Sinigalee namni keenya gaafa maadhee sinitti boo. Gaafa biddeen gamisharraa biddeen tokkichatti siqee kan kaleessa biddeen gamishaa san irraafataa jechuudha. Kanaaf yoon kana sinee jedhu sinee galanatti fakkaate warroonni akka kalee wal jaalanna waliin
haasofna wajji yaada wal jijjiirra jettani viidiyoo kee share godha. Namoonni deebisuu danda'an biraan naagaa viidiyoo naaf haa hojjetani yookaan immoo keessa naa dubbisani. Abaluu jechuun danda'u namoota baay'een koomentii kee nama jalatti ilaaluu hin dandeessani koomentii barreessa namuunaan deebisne jechuudha. Viidiyoos namuu waan sanirraan hojjenne jechuudha. Maaliif akka ta'e beekuu hin danda'u. Viidiyoon biraatti soo hojjetan hojiidha waan ta'eef kana soo hojjetan hojiidha waan ta'eef waan nama ajjeesuu hin qabu yookaan waan nama dadhabsiisuu hin qabu jechuudha. Kanaaf warroonni beektan share godhaatu koomentii jalatti naa barreessaa. Lakkii hojjetan maana nan biraatiin banadha. Abdiin kutu taanaan borus asumarra jira jechuudha. Borus karaan biraatiin asumarra jira kana achisa godhe. Ani waan natti illee dhaga'amu qabu. Kanaaf share godhaa hundumti keessanuu isiniin jedha. Guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Uummata keenyaaf immoo du'aayii godha, tsolotii godha, kadhannaa godhaa fi nagaan mana isaaniitti waaqayyoon isaan haa deebisu. Nagaan maatii isaaniitti nagaan isaan haa deebisu. Tokkummaan keenyatti haa cimu.